addunyaan irraa lafa tasgabbaa hin taane irra dhaabbattee jirti. Wanti yeroo tokko gamtaa cimaa Ameerikaa fi Awurooppaa gidduu jiru fakkaatu yeroo ammaa bubbee ulfaatina guddaa qabu jalatti caccabaa jira. Balaan dhufaa jiru waliigaltee dhabuu siyaasa idilee osoo hin taane walitti bu'iinsa balaa hamaa aangoo fi dantaa addunyaa dhalootaaf jijjiiruu danda'udha. Giddugaleessa wallabdee addunyaa kan taate Giriinlaand cabbii ishee waliin baqaa jirti. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp Giriinlaand naannoo Ameerikaa ta'uu qabdi jechuun falmii guddaa kaaseera. Tiraamp morkattoota akka Raashaa fi Chaayinaa irratti olaantummaa goonfachuuf Giriinlaand lafa tarsiimoo murteessaadha jechuun falmaniiru. Dabaluunis tarkaanfiin kun neetoo akka cimsutti dubbataniiru. Awurooppaatti garuu dubbiin isaa akka weeraraatti fudhatame. Hooggantoonni Awurooppaa, Deenmaark fi qondaalonni ittisaa gamtaa Awurooppaa dabalatee Tiraampiif deebii cimaa kennaniiru. Giriinlaand kan uummata ishee fi kan Deenmaark ta'uu ibsuun weerarri humnaa fudhachuuf godhamu kamiyyuu amantaa neetoo akka ganuutti ilaalama jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan ittisaa Awurooppaa ifatti akeekkachiisa cimaa kenne. USA'n Giriinlaand humnaa yoo fudhatte jarraan neetoo akka xumuramu akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee akkuma wallabdeen dabalaa dhufeen loltoonni Awurooppaa abbaa biyyummaa ittisuuf gara Giriinlaanditti ergamaniiru. USA'n biyyoota Awurooppaa loltoota isaanii gara Giriinlaanditti ergan taarifaan akka waxaltu dhaadhataniiru. Hariiroon diippiloomaasii USA fi Awurooppaa caalatti diinummaa ta'eera. Yeroon kun gaafii cimaa kaase. Neetoon miseensonni ofiisaa yeroo wal doorsisan lubbuun jiraachuu danda'amoo hin danda'u kan jedhu. Neetoon waggoota 70 oliif waadaa tokkorra dhaabbachuun haleellaan miseensa tokkorratti godhamu kan miseensota hundaa akka ta'etti ilaalaa tureera. Waadaan sun yeroo ammaa dhiphina jala jira. Ogeeyyiin yoo wallabdeen guddate neetoon caccabuu akka danda'u akeekkachiisu. Kunis USA fi Awurooppaan morkattoota humna guddaa qaban kan akka Chaayinaa, Raashaa, Kooriyaa Kaabaa fi Iraan jalatti kufuu akka danda'u hubachiisaniiru. Akkuma warri Awurooppaa falman warri kun of eeggannoodhaan ilaalaa jiru. Raashaan qoqqoodinsa warra dhiyaa fayyadamaa jirti. Chaayinaan caccabaa warra dhiyaa keessaa faayidaa argatti. Iraanii fi Kooriyaan Kaabaa misaayila misoomsuu itti fufaniiru. Yeroo warri dhiyaa qoqqoodame hawwiin isaanii ni guutama. Arktikii keessatti wallabdee yeroo dabalu dhiibban Ameerikaa baha giddu galeessaa keessatti xiqqaachaa dhufeera. Iraaq loltoota USA'n durfamu naannoo biyya ishee keessaa hatooftee baasuu mirkaneessiteetti. Waggoota 12 darbaniif kallattiin waraana USA jala jiraachuu ishee xumurtee jirti. Sochiin kun mallattoo jijjiirama aangoo fideera. Miilli USA naannicha keessatti laafaa dhufuun Iraanii fi michoota isheef gahee guddaa fideera. Kuni haasaa qofa miti humna waraanaa dabalaa dhufeeti. Har'a gingilchaan ni raafama. USA fi Awurooppaa yeroo tokko michuu addaan hin baane turan amma qoqqoodamanii dhaabbataniiru. Gamtaan durii akkuma laafaa deemu humni haaraanis ni ka'a.